topic tokko dhiyeessaa chiinduuf gar solutionii waan lixa ta'uu jira deebinaaf taayee dhiyoo ta'uwwan bareessite keessaa fudhadhee honna ajandaan danzaan tokko qortiin jira waan sun purposely war federalistoota ha sabboonummaa Oromoon faarsa maqalee dhaqanii sodda isaanii Geetaachoo Asaffaati sagadanii maali jedhanii warri atiin dhawuu fi addin jira abba qaleen faallee maqalee illee dhaqan fakkaata mee loojum kaaliyoo deemnu kanat illee loojika keetiin nu amansiisuu dandeetta kaafa of TPLF yookaan abaa of TPLF yookaan badhaadhina TPLF warqan keessa kamti TPLF walti dhiyaatan fakkeenya kaafa oonatiin abba keessanii wayyaanee waliyyoodhaniin diqqoo hin ulfaattu mee waan sun justify nu godhu waan jetteef illee nu himi abba bakkee namu waan jedhe qajedhu isa jirre suni barreessuun kiyya dhugaa barreessee jira yoo dhugaa ka dubbannu taate wayyaaneen biyya kana waggaa 27 bulchee ture paartiin keenya immoo achi jalatti waliin bulchaa turtan wajjin turree jirra jechuun bulchuu fi bulchuu dhabuun injira wanni sun eenyutu olaantummaa qaba eenyutu nama ajajaa injira sun paartii keenya achi jalan turre ka jedhu yaadan qabnu turee jira roorroo warraa jala turee jira miidhaan akka paartiitti geechifnillee jira inni amannee saniif dhiifamallee gaafannee jira garuu immoo deemnee hawaasa keenya jalaan barsiifachaa tokkummaan Oromootis dhawaata itti ta'a dhufee gahee jira kana achi jennee TPLF dinnee jala dhaabbanne uummataa wajjin taanee falminee kuffisnee jirra. Kun waan haala muumite jechuudha. Odoo ajjeefamuu dandeenya. Jala dinnee hidhamuudhaaf namni hooggansa keenya keessa ajjeefamuudhaafis namni itti ergamee qabame bakka jirutti sadarkaa kanatti jala dhaabbannee roorroon TPLF godhu gooftaa goonee TPLF ofirratti baachuun sirrii miti jennee dinnee cabsinee jirra jechuudha. Wanni waan kana gooneef immoo qe'ee keenyatti illee ofiinillee bulchaan turre yeroo sanitti biyya kana keessattis Oromoon maqaadhaaf taate malee akka silaa dhaabbata isaatitti hirmaataan turre jechuudha. Hirmaataa tureera hirmaannaan sun waan isaa malu dhaabbata isaa malu qooda isaa malu qabaachaan turre. Kanaaf gaafii uummataa wajjin taanee cabsine. So wanni nuyi dura inshuur goone federaalizimii inshuur goone jirra jenneera. Anaman ofiin of bulchina biyya kana keessattis akka qooda keenyatti wajjin bulchina ka jedhu qabna. So amma TPLFin ofii isaati mirga namaa sarbaa nuyyuu hacuuca warra isa wajjin ture. Akkan dubbanne akka maan hojjennu ati ka dubbattu taate dhiphaa jedhama rukutama namni keenya biyya keessa bade paartii miseensi paartii keenya hambaqate handuu illee ajjeefame injira waan ta'eef sadarkaa kanatti federaalizimii ofii cabse ofii balleesse anatu federaalistiidha gaafa inni jedhe ammoo namummaan inni kaleessa dhiitaa ture hidhaa ture nu wajjin anu inni immoo federaalistiidha dhugumaati jedhee gaafa TPLF bira dhaqu tinnish wanni kun xiqqoo nama teessamman balaaleffatana garaa baqqee dabra isa waggaa 27 waliin hojjettanii kan balaaleffatanii sun sirrii miti enne bar ayye abba sirrii miti enne irra abba kasi birduuf isan Geetaachoo Saffaafa dhaxxanii asagaddanii fi waan akkasa gootanii TPLF waliin yoo hojjettanii war kaleessanii ajaa'iba maal godhu osoo yeroo qabaannee waan baay'ee haasofne gaarii ture kanarratti kaleessa dhaabni amma qabsaa'eetan akkana godhee TPLF garagalchee jedhu kuni maal akka ture dhaaba akkamii akka ture uummata Oromootiif galanni haa ta'u dhaaba kanadha kan inni jalqaba kan inni bilisoomse dhaaba miila namaa jalatti orma jalatti dhidhiitamaa ture dhaaba nama jedhee akka isaaniitti yeroo karabaate kaa'atanii isaan bira wayita ta'anii dhuguma akka namni akka waan isaa wal qixxee ta'aniitti ilaala garuu isaan akkamittiin akka ilaalamaa turan akka saree gaditti bulaa akka turan ni beeku kan hundumti isaanii ni beeku namni bulchuu namni godina tokko bulchuu uummata biratti kabalamee dhiitamee beeka bar Wallaggatti fa kan nuti beeknu jechuudha warri ODP kun jechuudha kanaatiif uummati kun qabsaa'ee isaaniidha jalqaba kan inni bilisa baase har'a akka waan uummata bilisa baasanitti yoo haasa'anii cubbuu ta'a kun cubbuu guddaa ta'a. Sabni kaleessa hamma sana mirga isaatiif dhaabbatee yeroo isaan jala sagadaa yeroo isaan turan jala fiigaa yeroo isaan turan ganda keessa deemanii yeroo isaan nama funaananii ajjeesisaa yeroo isaan turan fuula isaanii dura dhaabbatee ani Oromoodha jedhee falme nama isaan ol jedhanii ija isaanii keessa ni ilaalle mana murteettis haa ta'u eessattis haa ta'u fuula isaanii dura dhaabbannee falmaa turre nuti
warra TPLF kana jechuudha. Yeroo isaan jala gugguufaa turan sagadaa turan uummata keenya wayita isaan fixaa ficcisiisaa wayita isaan turan jechuudha. Kanaatiif kaleessa iyyuu hin goone har'a dhiisiti. Kaleessa wayita isaan humna qaban wayita isaan maallaqa qaban wayita isaan aangoo qaban waan hundumaa of harkaa qaban yeroo sana iyyuu hin goone har'a sababii wayyaanii jala deemuuf hin qabu Oromoon tokkollee garuu waan kaleessaa sun waan kaleessa darbeedha. Kaleessa sirni federaalizimii kun akka inni bifa konstitushiniitiin barreeffamee akka inni taa'u godhaniiru. Hojiirra oolchuu diduun isaanii immoo dhugaadha. Akka hojiirra hin oolle kan godhan immoo dhaaba dadhabaa uummatanii sababii fuudhanii deemaa turaniifidha. Dhaaba amma jiru kana jechuudha. Kanaaf dhaabbilee biroon kanatti hamatamuu iyyuu hin danda'an. Hamatamuu hin danda'an. Afaanuma baasanii ODP'n keessumaati. Afaanuma baasee warra birootiin wayyaanii jala deemtu jechuudhaaf dhugaamatti qaana'uu saalfachuu turre ture. Sababatu hin jiru. Hin jiru. Kaleessa iyyuu hin turre yeroo isaan humna qaban. Ati armaan durii waan kana irratti ibsa kennitee turte. TPLF bir deemuun keessa dhugaayyoo. TPLF bir hin deemne har'as yoo gabaabsee ibsuudhaaf barbaade waa'ee afaanii tokko waan an dubbadhe irratti wannoon tokko ka'e qilleensi tokko kaase immoo kanuma woknoo warruma amma warra ODP faa kana gara caalu kan kaase jechuudha. Kaasanii jennaanan public lecture tokko qopheessan Addis Ababa University dhiyeesse. Isa warri dhagaan immoo Wallagga University na afeeran. Isaan irraati mattuun na afeere. Isaan irraati bakka biraatti afeeramee jennaan warri dhagaan immoo Maqaleetti na afeeran. Ganama dhaqeetan xiyyaaruma ittiin dhageessaniin immoo sa'a booda immoo deebi'ee gale. Hin oolle, hin bulle, eenyuun abbaa aangoo tokko sin argine, yuunivarsiitiin nagee yuunivarsiitiidhaan deebi'ee dhufe. Kana osoo beekanii mee kun wannoon eirlaayinsiin harka isaanii jira. Yeroo san immoo karaan Amaaraarra iyyuu cufaa ture. Karaan ittiin deemanuu jira. Achirraati ragaa takka illee dhiyeessuu danda'a. Waa wanni du'a wal mormachuu waan jirtaniif miil geetaachuu taffaa jala jiguu warra yookaan jilbi dhungachuu warra yookaan warsi waliin deebi'ee warri rileeshinii uumuu warra abbaa qeentan jedha ragaan dhibina qabdi maaltu jira? Actually ati oggamma jarri waa jedhan mee ragaan maali siyyuu jedheen dhageenne. Amma ragaa gaafate. Kanaafuu gaarii tunuu gaarii amma ragaa gaafachuun. Konferensii federaalistii jedhee jirri yaamee jira. Paartiin isaanii hirmaatee jira. Federaalizimiin jigaa jira. Federaalizimii tana hin kaafna ka jedhu TPLF ayyaami irratti wanni hirmaatan jira jechuudha. Dubbii yeroo adda addaa keessattis qaama federaalistii TPLF waggaa akkas godhee of dhiyeessu. Yeroo sadarkaa sanitti yaadama san sirrii jedhamee kallattii saniin waggaa dubbatamu jira. Akkanumaan lafaa kaaneen jennee jechuudha. So sun bakka sani gara keenyatti gaafan deebi'u. Ammas beeke namni yoo dubbii baalaansii godhee ilaale malee yoo gara tokkotti dubbiin jallate sirrii miti. Dhaabii keenya TPLF jalatti rakkataas uummatas miidhaas yaa turu malee qabsoo irra ture. Akka itti inni qabsoo godhe gaafa duraa Jeneraal Taaddasaa Birruu uummata Oromoo wanni guddaan inni godhuu qabu ilmaan ofii barsiifachuudha ka jedhu. So Oromiyaa keessatti manneen barnootaa akka babal'atan qeerroon har'a kun akka dhalatan jechuun ati waan feeteef waan gootu humna si barbaachisa. Odoo si kabalanu nun kaballeen jenne nuyi wajjeeseera warri biyyaallee nu baaseera hinaalle kana dhugaa. Kabalum jala guddanne waa hojjannee. Achuma jala guddanne achuma jala jennee ijoollee itti guddifannee buqqifne. Kun dhuga namni haaluu danda'u jiru. Kabala sun keessaa eegi dabartanaaf taa'ee amma tan jennee garaaf toleeraa dhufa. Oromoon duu jira. Kabala sun keessaa baatan biyya misanti bulchuu jira. Biyyi san bulchitan keessatti Oromoo nagan geetti madhumatti xiqqoolee ulfaattu af taa'e. Waan biyyi bulchitanii biyya akkan strongly san gaafadha. Biyya bulchuu jira. Dhugaa kuni. Hoggansi keenya rakkoo gurguddaa hiika jira. Rakkoo amma Itoophiyaa fi Eertiraallee hiikee jira. Rakkoo Sudaan keessatti dhalatte hoggansi keenya hiikee jira. Bakka biraatittis waan gurguddaa waan mul'atoon hojjetamee jira. Xiqqoo rakkoon jiru maalinni waan duratti siin jedhe sun waan duratti siin jedhe sun jira. Warri kun ergamtu warri tun sabboonummaa illee hin qabdu warri tun lafumaa ol baate namni qabsoo godhe nuyi
kajet waan ati propose gootu diiliingii ati gootu waan kana tuffachuun jira jechuun akka itti ilaalamu ammallee namni biraa practically maaltu jira laala warri kun immoo yaa wanni jiru wanni tokko mammaaksi jira warqiin harkaa qabanii akka naasiitti ilaalamoonni jedhullee jira so waanuma wal bira jirruuf waanuma wal biraa wannoo taaneef wanni xiqqoo ilaalchi walii qabnu kabaji walii qabnu bakka kanatti rakkinni akkanaa waan jiruuf even jijjiirama dhufe kana keessatti paartiin kun jiraachuun qooda qaba tokkummaa uummata Oromoo kana fiduu keessatti siviil sarviisii caasaa mootummaa haalaaffatu wajabaatu kana uumuu keessatti dargaggeessa kana barsiisuu keessatti qoodi paartii kanaa qabsoon paartii kanaa keessa jira jedhanii amanuu irratti lakkiinu malee kun waan balleesse malee waan tolcheen qabu jedhamee yaaduu irratti achirraa waan dhufeef xiqqoo kanarraa gara kanatti dhufa. Abtolee ragaa fi tokko si gaafadha. Achaan malee garaaf taa'ee deebi'uun kiyyin oolu deebiteetiif waan tokko tokko bal'inaan odeeffamu jira. Jaarolee gargarata Gujii irra dhuftu Wallaggaa irra nam dhufe nama hedduurra dhaga'ee ture. Bilbilaan jaarolee waan siyaasaa illee hin beekne dubbisee nageenya eegsisuu kan keessatti loltooti mootummaa nagaa eegsisuuf qabaaniiti malee uummati nagaa jidduu jira warri bosona jirus namijjeesuu dhagaa turre as keessatti gareen tun lamaanii waliin hojjettii wal dubbiftii warree dhulleen hin jira wanni kunaaf taayessan ilaallatti warrumam shifteettaniin kanayyuu walumaan hojjettanii akka ragaa jaaroleen ta Gujii irra dhuftaa cunta jedhanii viidiyoo warran qabna gareen sun raasaa baatee magaala keessatti osii waballeeste wabitatte galtu loltooti mootummaa gulumyaanii harum gula kan lollisanii gulin deemanii jala deebanii uummata nagaa tumanii maan jedhanii jedhan ataaf toleeraan war kanaa waliin beetan dhuguma rileeshiniin akkana kasaan mootummaa waliin dil qaban jirtettee shakkita abtaayyeen ammoo isanii waan beektaa dhufte adda bilisummaa Oromoo kana jalqabuma gaadi'anii jarri beektaa mootummaa Wallaggaa ergiin laqee waggaa tokko oolee gara sana namni deemu keessaa baqataa jira akkamitti lulataa adda bilisummaa Oromoo dhaqee uummata taasofsiisu jedhe yaalii fi nama erginaalillee uummanni nutti hin dhufinaa jedhe balaan nutti dhufaa jedhe har'a Wallagga ilmaan isaa ofirraa ari'aa jira yuunivarsiitii keessaa warri ari'amanii har'a barandaa bulaa jiru as maatiitti deebi'uu dadhabanii kanan kaasee maaliif sitti fakkaate haala kan naannoo sana complicaate kan godhe akkas kan jeequmsa uume shira hojjetamaa jirudha jechuudha. Shira kana qaama mootummaatti hojjetama warsuu waliin hojjetama. Sila ibsamee makka gaariitti beektaa baankii saamanii qaama nageenyaa isaanii tura gaaba'e sana beektaa adda bilisummaa Oromoo machiinu akkatti dubbannu iyyuu hin qabnu maaliif odeessa iyyuu argachuu hin dandeenyu naannoo sana gahuu hin dandeenyu qaamuma nageenyaa isaanii tura gaaba'e har'a karaa dhiyaas kanuma uummata dhaqee haasofsiisee laga achi baqatee kan nuuf waraanan bira hin naqanii waraanni wal cilaa darbuu uummatuma sanatu miidhamaa jira kan jedhu uummatuma kana jecha. Abtaayyee san loltooti keessanii wanni jedhan kun hagam dhugaa isaniif iyyuu hagam amanamu wanni kun fakkeenyaaf yoo san ergitan yoo san qaam boson jiru isan lamaa wal barbaadanii walaatanii qaam boson jiru haadha yoodhaniin uummata nagaa mahadha uummata nagaa majjees kan exactly naa deebis amma yoo dandeetta akkasitti yaa waan deebi'uu qabu illee ayya waan uummanni illee hubachuu qabu caasaa nageenyaa kana akkaataan nu itti fuune jira caasaa nageenyaa kan even kan naannoo keenyas kan naannoo akka waliigalaatiitti jirus ka fuune qaba qorqalbiittiin ijaarame qaba achi keessa immoo daayinaamiksiin jiru fedhiin jiru an adda addaa jechuudha wanni kun keenya qofa miti naannoo Oromiyaa qofa miti an Itoophiyaa jechuudha achi keessa immoo warra jijjiirama kana gufachiisuu barbaadullee jira ifatti gufatuu qabaa deemsi kun sirrii miti jedhan even raayyaa ittisaa keessaa poolisii keessaa ibsa baasee waan kana yaame jira jechuudha soo toora kanatti namni kun wajjumaan bobba'a ammoo jaarmaa keessatti hooggansa keessatti akkaataan duraan itti ture eenyutu olaantummaa achi keessatti qabaachaa ture haga riifoormi goone waan kana wal qixxeessaa deemnutti achi keessa raawwii keessa rakkoon hin uumamu ka jedhu hin qabnu jechuudha annuma waan kana mootummaa kana gufachiisuuf hojjetu achi keessa jiraachuu hin danda'a kun bakka arginetti immoo tarkaanfii fudhannee bakka ittiin illee hin qabnaa jechuudha. Akka shakkii nagan geetta qabdan loltoota keessanii yookaan waraan keessanii yoo shakkitan
waraanu fi shakkitan akkam uummata keessanii bobbaaftanii waraanni sun uummata fixaaf taa'e. Amma waraanni Yookaan dilli achi keessa jira. Karaa nagaatiin akkuma karaa nagaatiin jalqabdan dippiloomaasiin furuun hin danda'amu moo yookaan fal'ii barbaaduun hin danda'amu moo waraan gara warra keessatti uummata nagaa labsanii uummata nagaa dhumachuun sun laale akka wanni sun hin taane durallee sii jedheera beeku. Warri qarqara taa'ee nu eegu warri keessa taa'ee nu eeggatu baay'eetu jira. Dubbiin kun karaa nagaa dhumatu. Haga wanni fagoo deemamu haga caasaan godina meeqa diigamu haga namni meeqa dumu lakkasii miti kun nun baasu jennee baay'ee laalle beeku baay'ee yaalle. So achi keessatti immoo gaafa waan kana dubbiin hammaataa dhuftu yoo ijibbaattu sunis rakkoo erga ta'e kunis rakkoo erga ta'e kamtu irra wayyaa achi keessatti kaan immoo dhawaata keessa wanni riifoormi gootus wanni hojjettus laalaa eeggachaa akkasitti tarkaanfii fudhachuu hin dandeecha. Garuu sadarkaa amma itti himamu kanatti ol fuudhamee amma itti himamu kanatti darbee rakkoon gahu haa jiraatu malee sadarkaa leevelii amma itti himamu san hanga'uu miti. Rakkoon jiru maal? Kan sirriitti jala muramuu qabu jarri tun waliin jirti moo waliin hin jirtu ka jedhu sun sirriitti uummanni ifatti beekuu qabu. Waliin jiraachuu dhabu. Haga yeroo dheeraa haga lakkii kanaa achi keenya miti haga jedhamutti akkasumatti wajjumaan turame. Wanni kun immoo bakka inni itti addaan cituu iyyuu hin beekamu. Kamtu garamitti cite warri kun durumaa walumaan ture amma kuni achi nuyi kuni as nuyi wanni jedhamu waliin tureen kun. Amma warri gaaratti hafe jira warri galee karaa nagaas jiru jira adda bilisummaa Oromoo keessa. Kun amma kana achitu abalu an jedhu amma even sadarkaa koree hojii raawwachiiftuu keessa namni ture an ajajaa waraanaa ta'e asii deeme namni jiru jira. So walitti makamuun baay'ee jira quba wal qabaachuun wanni sun. Kanaafuu quba wal qafinfinne jiru fachi yeroo leenaa quba wal qabin shakkitaa jechuu agamma. Jira wanni akkasii. Ulfaadhaa saatiin qabnu waan ariifachuu jirtuu fi uummati kun miidhamuu jira rakkoo jajjabduu biitan keessa deemuu jira. Uummati lixa kanaa durra bararuuf buqqa'ee laf dhibiseen uummati kun baduu jira. Furmaati maal jettaa? Abbaqqalee. Furmaata bira hin geenye waan butaayeen jedhe tokko irratti yaada xiqqoo kennee darbuu barbaada. Amma mootummaan kun kan Oromooti waan of harkaa qabnuuti kan keenya fakkaachuu didee warqii of harkaa qaban akka meetiiti akka jechuuti kuni jedhu. Mootummaan amma nuti gaafa qabsoodhaan dhufee ce'umsa kana nu ceesisaa jedhamee imaanaan gaafa itti kennamu hundumtuu deeggareetti ture. Dhuguma jedhee jaallatee dhuguma Oromoon aangoo qabate jedhee ture. Boodana gaafa arginu garuu akka inni hin taane barre. Isaanis nuti Oromoo miti jedhani. Nuti mirga sabaaf sablammi mirga nam tokkee hundumaafuu falmina malee Oromoof miti kan dhaabbanee sabummaafis miti sabboonummaas nu ilaaluu jedhanii dhiisanii deemaniiru. Osoo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi ta'uu baate Oromoon yoona mirga isaa guutummaatti gonfatee ture. Muummichi ministeera danqata osoo hin danqe osoo Oromoodha jedheetu waan meeqa ofirraa kutee waan meeqa obsee har'a laffisaa daangaansaa weerarame ijoolleen isaa hidhamtee ijoolleen isaa warri kaleessa qabsoo kana finiinsanii wannoo godhan har'a intarhaamuu jedhanii arrabsamanii salphatanii qismi wannoon isaanii hamleen isaanii cabee qalbiin isaanii akka cabu hin ta'an turan. Osoo orma ta'eeti akkuma kaleessa dhaabbanne ofirraa gatuu dandeenya ture. Garuu nam keenya jenneetu nam keenya seeneetu waa hundumaa obsaan bira tarree bira dabarre jechuudha. Amma garuu akka hin taanedha kan nuti barre. Maaliif amma Oromootu biyya bulchaa jira jechuu hin danda'u gara kooti. Maaliif isaanuu dubbataniiru. Fakkeenyaatiif naannoo Amaaraatti namoonni aangawoonni isaanii yeroo dubbatan warri aangawoonni isaanii guguddaan yeroo dubbatan isa fuula dura jiru kan ilaalana hoomacha inni arafaadha ka jedhani openly bahanillee maal jechuudha kun jedhanillee tarkaanfiin takkallee hin fudhatamne wanni tokkollee wanni dubbatame hin jiru. Gatii hin qabdani hoomacha kun arafaadhaan fuula keessan dura jiru kun jedhee wayita dubbatamu kun maal jechuudhallee hin jedhamne jechuudha. Kanaatiif nam sanaa miti kan tuqamu nutiidha Oromoodha akka jiru kan salphatu jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo karaa Abiyyi Ahmadiitiin salphattee hin salphatte duutee malee karaa paartii kana hin duute jechuudha. Asbira maal jettatin sabboonummaan Oromoo Abiyyi Ahmad sabboonummaa Oromoo keessa guddachuu dabri sabboonummaa Oromootiin dhaabtee saniyyuu yeroo waraana tajaajila waraana guddaa Khalixatti jeefame.
risk godhuuf waan hedduu yaaluusaa fa dubbatee ture baruu mata irratti sabboonaa miti naan jedhanii sabboona ta'uusaa gizee dur dedeebee dubbata. Abiyyi Ahmad sabboona moo ODP ammaan tan jirtu tuniin sabboonuma Oromoo dura deemtiftu moo sabboontota dhawuu jirti. Sana hojii dhubaadhe hojiirraa ilaallee jirna beektaa silaas akka biraa akkatti itti jedhale jiru. Humni amma jiru aangootti ergii dhufee booda Oromoyaa keessatti maaltu tahaa jira bakkoota biraa maaltu tahaa jira isa jedhurraa yookaan sadarkaa duraatti anna gammachiisu alaani kanneen har'a aangoorra jiran miidhaa sana keessa darbuu isaaniiti. Argan xiqqeeffamuun arrabsamuun namaa gaditti ilaalamuun haggam nama laalessitu arganiiru. Isarraa baratanii dhiisuu dhiisanii immoo har'a deebi'anii uummatuma isaanii irratti akkas uummaticha xiqqeessuu hidhuu iraarsuu waan kun waggaa argu xiqqoo ishee sabboonummaa isaaniitti na shakkisiisa jechaadha. Golgaa ta'uuf hin dandeenye. Dhugaa dubbanna yoo ta'e jeequmsi naannoo Amaaraarra moo Oromiyaa keessarra baay'ata jennee ilaallu. Amaaraa keessa takka Aagawuu wal fixu, takka Qimaantii wal fixu, takka Walqaaxxii Agadeetiin deema. Takka yuunivarsiitii keessatti ijoollee Oromoota ajjeefama, wahumtuun jedhamu, reeffatu nuu deebi'a. Sanallee namni sirnaan nuu gaggeessu jiru achi. Hin tumamti ijoolleen Oromoo. Jeequmsa kana hunda callifameedhuma ilaalama. Maaltu ta'eete gaamma Oromiyaa keessatti. Okay, Wallaggaa shiftaa jiraa jedhame, Gujiif Boorana shiftaa jiraa jedhame. Har'a Buraayyuu fi as keessatti maaliif hidhama namni? Oromoo ta'e asxaa alaabaa Oromoo ishee jettu sana asitti fannifatee namni deemu wabii hin qabu as keessatti. Kanaafuu sabboonummaa Oromoo kan maaliif jibba Abiyyi Ahmad ilma Oromooti sabboonummaa Oromoo tan sodaarraa qabmoo sabboonummaa Oromoo tanatti hin deemsifneef jibba. Rakkoo isaatu. Politika Itoophiyaa sababa umrii isaaniitiin wallaalan. Gaafa warri Itoophiyaa leellisan si faarsani kuftee bari. Akeeka kanarraa si jallisu. Itoophiyummaan isaan akka ijaaramu barbaadanii fi uummanni akka itti ijaaramu barbaadu waldha'e. Nuti dimokiraasii, walqixxummaa, bilisummaa dhaan uummanni kan filateen bulfamuu qaba. Saboonni sablammoonni immoo fedhiidhaan walitti dhufuu qabnaa jedhu. Amma dhiibbaadha beektaa? Walitti harkisuudha. Isuma duraanii sanaa jecha. Hangi sun hin sirreeffannetti immoo namoonni kaleessa isaan faarsan akka mataattis ta'e akka jaarmaatti har'a isaan waliin hin jiran. Abtaayye sabboonummaa Oromoo irra waan isanirra kaa'uu jiran dhageettanii sabboonummaan Oromoo guutumatti san keessa akka hin jirtu dubbatu warri isanii mora. Sabboonummaa Oromoo aganum cuuf jibbitan aganum cuuf ofirraa dhiibdanii dhugumaan. Amma rakkooni termoometiriin sabboonummaa tana ittiin safaran dhabamuutu rakkoo. Muummicha ministeera Abiyyi silaa hagam sabboona kallattiin abbaan himatee gaarii hagam beeku ammoo sabboonummaan yoo Oromoof hojjechuu taate sabboonummaan yoo Oromoof of kennuu taate bakka silaa ajjeefamuu danda'utti adda kennee dhaabbatee roorroon Oromoo irratti deemaa jiru sirriidha miti jedhee nama falme namni kun gaafa Geetachoo Asaffaa asirraan tika hoogganu gaafa immoo garanaan Saamooraan waraana hoogganu harka qullaa isaa seenee bakka san keessa waan namuu godhuu hin dandeenye xalaa mallatteessee atis bu'e waan silaa kanaan dura nama duraan achi ture danqaa ture hammarsaa isaa mana isaa hunda namni biraa ka eegu warri jalaa amanamoo sabboonummaa nama kanaa shakkanii ilaaluun cubbuu beeki. Itoophiyaa immoo jaalachuun anis nan jaaladha. Itoophiyaan fiyyeedhee amanan. Achi keessatti Itoophiyaadhaan Oromoon ijaaruu annan amana. Oromoon Itoophiyaa keessaa homaan qabu namni jedhee yaadu sun sarara isaatii dhaquu danda'a. Akka keenyatti immoo akka kiyyatti sabboonummaan Oromoo fi Itoophiyaan waliin dhiituu jennee ta'eeyyan gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebi'a jenneeti ka deebi. Akka isaan amma asii kaasan kan jechuun gaafa waan Itoophiyaa dubbatan
gaafa waan Itoophiyaa dubbate Itoophiyaan haa guddattu Itoophiyaan haa misoomtu qonni Itoophiyaa haa haaromu qonnaan bulaan Itoophiyaa qonna amma keessa jiru kana keessa haa ba'u jedhee namni gaafa irriiba malee himaammata baasee hojjetu qonnaan bulaan Oromoo keessa hin jiru jedhamee kaayadanoo taate hin ta'u saniin gamanatti waan Oromoon akka sabaatitti qabu waan isa malu waan nuyi dabarsinee kennine waa takka hin jiru gamaa gamanaan immoo namni yoo dubbatu xiqqoo nu eeggadhaa ka nus inu ban abtaayyeen abba toleeraa nam waan wayii kakaase jira beektanii sabboonummaa Oromoo shakkii qabaa jedhee atammu sabboonummaa Abiy innillee yaa mormate atillee yaayuu waan akta tokko yaayuu mormiteef dhuga uummata keessa ba'uu beektaa haasa'uu qabnaa miti. Abiyyeegi dhugumaan sabboona ta'e paartiin an biitan harka qabeegi sabboona taatan rakkoon Oromiyaatu maaliif santi dhagaamuu dadhabdee wanni shakkii kaasuun na fakkaata. Kaan ammoo garan keessa yoo garan keessa deebine sabboonummaan akka isaan keessa hin jiru feesbuukii irra naa dhufe waraqatirra barreeffam feesbuukiiti eegi sabboontota taatan sabboontota san keessa mul'attu. Dhawu keessan irda deebiin indi dubbatanii lammaan kaasanii dhaayiban kaasanii warra biraallee akkanuma jaluma jalaan darbachuu kanat dubbata sabboontota hadhuu jirtu dhugumaan ageedhaan kun dhugaa wannan feesbuuk gubbaata kan bal'in naanaasaa maayidhaan. Amma bar asitti himee jira wanni safara hin qabne guyyoon sabboonaadha moo miti yoo jedhan yoo barbaadan ganama sii kennu galgala immoo sirraa fuudhuu danda'an akkaataan ittiin safaramu waan hin jirreef. Akkan duratti hin jedhe sabboonummaa Oromoo akkatti ilaallu qabna Oromoodhaaf dhukkubsachuu qabatamaadhaan rakkoo qonnaan bulaa Oromoo hiiku rakkoo jiraataa Oromoo hiiku waan kana inni yaannan Oromoo bakka inni jiru kanarraa haala jireenya isaa fooyyessu akkas jennee yaan nu amma sabboonummaadhaan wal qabsiifnee nama miseensa keenya actually miseensa keenya anaan hin jiru an ariin illee hin jiru ari'uuf illee hin jiru. Lakki sun bakka bakkatti jijjiiruun hin jiraata bakka bakkatti jijjiiruun hin jiraata boruus hin jiraata waan laalleen goona garuu waan namni jedhu kanaan waan Oromoodhaaf dhukkubsatuuf namni waan rakkoon Oromoo haa hiikkatu Oromoon bakka kanatti miidhameera maqaan isaa bakka kanatti cabee jira soo kun karaa kanaan haa deemamu waan namni jedheef wanni ta'e hin jiru Oromiyaa keessatti immoo namni burraayyuu irratti hidhamee jira eessatti illee hidhamee jira yuunivarsiitii irra namni hidhamee jira. Wanni jedhan kun dhuga dubbachuuf namni kun bakka kanaa dhufe lafa kanaa waan jiruuf yookaan immoo akkanumaan waan inni mallattoo harkatti qabateef ani hidhamu hin jiru yoo ka akkana godhamu jiraate wanni nani qabsa'eef illee kan ittisuuf. Fakkeenyaaf si kaasuu dandeenya qawwee hidhattee hin baane eegata kaaftee caaltuutu akkala dhiyootan hidhamte jirti. Lakki qawween jenneen hin beeku. No. Deeggara miseensi paartii siyaasaa waan deen hin doomnu kaafte jiru bitta. Paartilee miseensi paartii siyaasaa gaafita nama waan mootummaa taateef si gaafii xiqqoo si jabeessina. Paartilee siyaasaa miseensota paartilee siyaasaa bakka hedduutti yoo isaan socho'an hin danqitu akka isaan waan banan hin gootu. Dabalataan ammoo namoota jimluun walitti qabdanii hidhuu jirtan. Sun ammoo akka Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii gaazexeessootii ragaa ta'uu dandeenya. OMN dabalatee Boorana nu dhowwanii itti gaafatamaa waajjireennu adda dureen Paabaa'oo Kamaal Galchuu dhowwamuu dubbate iddoo gargaraa Paabaa'oon ammoo claim godhuu jira. Bakka sanitti amma hidhamuu namaatiin wajjin wal qabatee namni akkaataan inni yakka itti raawwatu sadarkaa yakki itti raawwatamu qawwee hidhachuudhaan qofa miti. Nama qawwee hidhatuuf haala mijeessuun hin jira odeessa kennuun hin jiraata. Akkaataan sun qaama qoratu qaba. Namni qulqulluun garuu waa keessa hin jirre waan sana wajjin han hidhatan qabne waan miseensa abaa'oo ta'eef yookaan kakaafaa'oo ta'eef yookaan immoo miseensa paartii biraa waan ta'eef yookaan yaada addaa waan qabaateef ofiifuu kanaaf han hidhamu jiraate jiraachuu mala namni akkaataan itti raawwatamu hin jiru ennee absoluutilii caasaan qabu waan kana sadarkaa kanatti dogoggorri takkaan raawwatamu perfeektiidhaan jennu yoo dogoggora sanii wanni raawwatamu jiraate sun waan laallamee sirreeffamu kanaatti garuu hin finne been waan na gaafate. Sorry. Siddeebina jechuun yaada kan yaadaan falmuu fennee. Waan na dhibutu beektaa haala amma jiru mootummaa kanarraa uummanni maal eegaadha. Dhuguma jaroonni kun uummata Oromoof ilaalcha ijaaraa qabu yoo ta'e maaliif tarkaanfiin garaagaraa fudhatamaadha. Sila killilee Amaaraa kanan kaaseef kanaaf achi keessatti yakka hedduutu raawwatamaa homaayyuu hin nageenyu. Tarkaanfiis hin nageenyu gaafa wal butuchee jedhu ofirraa dhaaba.
Gaafa kan Oromoo ta'u xiqqoollee maa garaa bal'achuu dadhabaleera. Mootummaan garaan bal'ine tanii yaadini? Never takkaayyuu immediately tarkaanfii fudhata. Asuma gaafsi sii fudha. Amma homaatu hin hojjetamne hanga taate jiraachuun malaa jedha. Waajjira officially balame leegaal jaarmaa leegaal ta'e caccabsanii saamuu maaliif barbaachisa? Mana kireessite jedhamee maanguddoo manaa gadi baasanii haadha manaa waliin balbala duratti tumuun tumanii immoo kiliinikayyuu akka wal'aansan arganne gochuu maaliif barbaachisa? Miseensa dhaabaati utuu jedhu ragaa yoo irratti argatan nutuu dabarsilee kennina yoo yakka qabaate beektaa nutuuf keessan teessisu. Tumanii akka barbaadan cafaqanii dhiisanii deemu. Miseensi keessan kabilisa akkanaan dhiibbaan irra qabdi jira jechuun. Miseensi keenya baddallee mattuu asii sabbataa keessatti meeqa buraayyuu finfinnee guute. Maal jetta abba ani wani danqaa wajjin wal qabatee jiru sochii paartilee danquu wajjin wanni wal qabatee jiru tokko waan duratti illee ka'ee jira aangoodhaaf jedhanii aangoorra turuu wanni actually namni paartii ta'ee aangoo fi miti yan qabsaa'u hoo jedhe sirrii miti maaliif kaayoo qabaannaan aangoo qabaattu malee kaayoo san hojiitti hiikuu hin dandeettu. So aangoof deemuun paartii siyaasatiif kun naachuraali. Isaanillee aangoof deeman maa deemtan hin jedhu. Aangoof gaafa deemnu garuu akkamitti deemnaa achi keessatti ka jedhu. Nu aangoorlee qabachuu ka barbaannu. Irra turuullee ka barbaannu. Yaadi nu qabnu uummanni bitee sirriidha isin jedhee filannoon as deemaa jira. Bakka sanitti saniin dorgomnee aangoo irra turuu barbaanna. Aangoorra turuu hin barbaannu. Akki itti turuu barbaannu garuu ofii humnaan. Nama danqineeti miti. Danqaan immoo yoo ka godhamu ta'e. Danqaan yoo ka godhamu ta'e wanni kun maqaa paartii keenyaallee nu yaada mo'ataa qabna innee tan amannee hojjechaa jiru. Maqaa paartii keenyatiifis sirrii miti bakka itti badetti yeroo yoo argan sirreessaa deemna. Tokko garuu wanni sirrii. Yeroo dhabdani mi armatti qaba. Fula hedduutti danqaan kun uumamu isaa kamal galchuu ifan labsate OMN miidiyaan hin dhowwame na dabalatee dhalata naannoo suniiti. Paartileen dhibiin godin kan dhuftanii naan jedhanii warniingiin hin jirti fula hedduutti. Amma akkaataan eeruu itti galchan amma isinirraa isa dhageenye jirra. Namni biraas wanni inni bahee komate dhageenye jirra. Amma eeruun akkaataan itti galchan jira. Qaamni waan kana raawwatu bakki yoo amma yakka beeku wanni godhama. Karaa seeraan bahuun seeraan hojjechuun paartii kamiifuu seera tayyama. So bakka kanatti yoo danqaanii raawwate badiinoo sirra raawwate abbaa itti galchitu akka itti galchitu anamma waan miidiyaa irraa dhagayeef waan kana deemeen qoradhu maaliifuu akka qaba tartiiba qaba kana beekuun immoo seera deemsa seeraa beekuun immoo namirraa hin eegama jechuudha boruuf iftaan lammaffaa garuu wanni sirriitti jala muramee beekamuu qabu paartii keenya keessas haa ta'u sadarkaa hooggansa fe'eetittis haa ta'u paartii biraa keessattis haa ta'u miseensa paartii ta'uun yakka raawwannaan bilisa sin oolchu jechuudha. Wanni sun raawwatame moo doon raawwatirraa qabame moo oosan ta'e falmanii gadhiisisuudha. Qabamuun mataa isaatiitti namni waan qabameef yakkamaadha jechuu miti. Shakkamuun hin jira namuu. Waan qabameef yakkamaadha jechuu miti qabamuun hin jira. Lammaffaa garuu yakkinaan miseensummaan paartii yakka nama oolchu jechuudha. San akkas ilaaluun Abba Baqalees bira dhufa. Mee abtaayyee nama danqaa wal qabate namni hambal'inaan Oromoo keessa jechuu jiru tokko isaanii adeemsee hordofennaan namni kalleen kan dhowwamu qabin jiruu jedhan abtoleeraan ammoo waan isaan irra qabaa yoo kaasanii san akka paartii kaafa'ootti danqaan isaan irra godhamuuf yaalan yookaan tartiibii seeraa kasan irra eegam kasaniin guutatin Oromiyaa keessa socho'u jirti keessa ba'an amtaatillee dhumachuu jirti. Maali wanna kana himanii fixuun ajandaa keenyatu kana mitiidhaaf dhiifne malee osoo danqaa paartiilee irratti uumamaa jiru osoo kaafne guyyaa guutuu haasaa ooluu dandeenya. Garuu waan nageenyaatiif haasa'uudhaaf dhufne nuti har'a. Paartii kan keenya yoo fudhatte Wallagga lixaa irratti gimbii magaalaa gimbiitti guyyaadhaan raayyaan ittisa biyyaa waajjira keenya osoo namni argu uummata kanaafillee kabaja osoo hin kennin waa'ee olaantummaa seeraa jedhanii gar tokkoon olaantummaa seeraa kabanya jedhanii guyyaa saafaa cabsanii itti galan. Uummati kun uumamuun fidduu jedhu.
bakka biraatti immoo yoo waa'ee uummataaf yoo ta'e ajjeesanii qawwee irratti akkanatti qabanii miilaan akkatti irra ejjetanii wannoo godhaniitu footoo yookaan suuraa isaa kaasaniitu poosti godhu. Haga kana uummataaf wannoo godhu. Haga kana qorqalbiisaa cabsuu barbaadu. Haga kana salphisuu barbaadu. Bara wayyaaneetti haga kana hin salphanne uummati kun. Bara Minilikii hin ajjeesaa hin du'aa akka kanatti malee uummanni kun akka kana mana isaa keessatti salphatee hin beeku. Salphina haga kana ga'u barataan yuunivarsiitii namni 300 ta'u al takkichaan yeroo inni itti ari'ame hin jiru sirna kamii keessatti iyyuu. Isa iyyuu immoo gar tokko qoodanii Oromiyaa keessatti jechuudha. Wanna fokkuudha kun salphina. Ayyaab taayye. Paartii kana. Kileemiin cufti simat dhiyaatti beekta simat deebiit kennu qaba. Tokko namoota daba hojjetan fakkeenya qaamni kamiyyuu gaafatamu qaba jettanii qaam paartilee mormitoota sababa mormaniif yookaan sababa shakkitaniif qabdaniitan social media irratti aktiivii qondaala mootummaa keessa kabarreessu leensi raga waliin dhiyeeffannaa waan namaaf baqaleen jiru hunda raga dhugaati loltooti mootummaa photoshop godhamuu danda'anii google maappiin isa mootummaa addaan baasuun obviously simple job nam ciibsisanii rasaas mataa qabanii ilma namaa akkas torchar godhuun yookaan qaamoleen uummata Oromoo guyyaa guutuu miidiyaa irratti qaamni kun akkana akka hin sochoon dhowwamedha iyyuu ragaa dhiyeeffatanii jiru. Kanaafuu ragaan dhiyaate jechuun deebii quubsaa hin taatu. Kanaafuu mee quubsaa dhibitti nuu kenni. Kalamaffaa waqti deebii kan deebifte wallaggaanii waggaa kana uummati sun beelaanii dhumataa hidhame herregama. Uummata ganga'u mootummaan biyyi bulchisanii santi itti gaafatama. Midhaan uummata kana soortan qabdu amma. Obviously uummata eegi buqqa'uu jalqabe eegi waan facaafataniin beela ennaan uummati beela'ee mootummaa qofa osoo hin ta'in waliyyuu deebisee nyaata. Kanaaf harmamaan karoorsan. Wanni amma ilma namaa ajjeesanii qawwee itti qabanii wanni deemaa jiru sun namni silaa waa laalu sirriitti yoo bilcheessanii ilaalan akka mootummaatitti wanni akkasii maqaa mootummaatiin bahuun mootummaadhaaf waan dabalu moo waan miidhu qaba namuu ilaala. Kanaaf gaafa duraatu mootummaan maaliif waan san godhe? Mootummaa godhe yoo jedhee namni kan yaadu taate. Waan mootummaa maqaa balleessuuf. Tolfame malee. Loojikiin abbaa feetu namni fayyaa qabu. Waan isa balleessu hin hojjetu jechuudha. Kun maalin mootummaan akkana godhe maalin jedhamee jechuuf. Garuu wanni guyyaa guyyaadhaan ka'u oo barbaadde nama bineensatti illee jijjiiree namni akka gochaa oolu waan atu quba qabdu. So wanni teknooloojiin hin tolfamne hin jiru. Baay'ee tolchuun hin danda'a. Dabii kun qabu mul'atu kuni dabii kun hedduun poolitikumaaf itti fayyadaman jetta. Amma duratti sitti mee jira. Wanni qabatamaadhaan caasaa keessatti hanqinarraa uumamu hin jiru hin jennu. Caasaan nu qabnu perfeektii dhennee namannu waan ta'e. Haa ta'u malee waan akkanaa waan sadarkaa akkanatti bahu waan totally again faallaa mootummaa ta'e mootummaan ofii hawaasan godhe deebi'ee immoo waan kana kaasee akki sun waa yaadamu mootummaan hin godhe. Tan aktiivistii sooshaal miidiyaa gubbaa hin qabdan. Tan uummati hedduun ragaba aktiivistoota jajjaboon qabdan kasanii barreessitu. Laf teknooloojiitti mootummaan namni dhuunfaatii teknooloojii jajjabduu qaba. Qaam sun iyyuu hin akka ta'e wanni sun eessatti akka taate Google Maappiin adda baasanii reaction counter wanni hojjechuu hin danda'an. Yoo agas ragaa qabaata waan akkasii hojjechuu dadhabdan. Aktiivistooti guyyaa wala baaran kun waan akkasii hojjettee uummata tasgabbeessuu hin dandeettu. Uummati ammoo waan akkasii ilaala akkamiin tasgabbeeyaa jiraachuu danda'aaf taa'een ulfaatu. Toora sanitti yaa wanni hojjennee hin jiraata. Wanni react goonee clear goone baay'ee jira. Darbee immoo wanni miliqee hafuus jira. Wanni hojjetame immoo bal'inaan bahee mul'annes jiraachuu hin danda'a. Miidiyaadhaanis baanee clearing goona. Akka san keessatti communication rakkoon jiraate wanni ilaallannu hin jiraata jechuudha. Gaafii wallaggaanii beela'uuf jira sooruu fi wanni qabdanii qalammeessoo Facebook irraa rakkoo wallaggaaf gujiituun furmaatiin argataa jedhanii san gaafatan. Furmaata argachuu danda'a yookaan akka mootummaa furmaata gamii godhuuf karoorsitan rakkoon tun agawam itti fuftii waan jedhan gaafachuu jiran. Tokko inni uummati maal ta'a bara dhufu ka jedhu yaaddoo qabnu irraa miti duraanuu himneerra miidiyaadhaan nu baane haalli bakka san jiru uummanni qotataan jiru uummanni daldalataan jiru rakkoon bakka san jiru hamaa waan ta'eef bara dhufuu fi uummata guddaa san uummata ofiifuu bakka biraatu nyaachisuu san
yaaddoon jireenyaa yaaddoon nyaataa mudatuu hin danda'a ka jedhu qaata tilmaamnee jechuudha. Kanaaf aga mootummaa aga humni mootummaa hayyametti balaa gama saniin dhufu qolachuudhaaf waan humna keenya qophii qabna jechuudha. Achi qofa odoo hin ta'in bakka biraas rakkoon uumame wanni mootummaan gaafa rakkootiif jedhee qophaa'u waan jiruufi san caalaa itti dabalamee qophaa'amee uummanni sun akka rakkoon irra hin geenye waan immoo amma dafnee hojjennee uummanni sun hojii isaatti itti dafee seenee waan of dhaqqabsiisu san irrattis wanni hojjennu. Rakkoon sun aga yoom itti fufti jedhana. Aga yoom furraa ittanii yaaddan akka mootummaa karoora keessan keessatti karaan itti furuuf yaaddan karoora waraana kan jalqabdan kan immoo dippiloomaasii dhibiillee yaaddan laattu. Karaa kamiinuu infurra. Pirinsipiliidha. Karaa kamiinuu rakkoon sun furamuu qaba. Pirinsipiliidha. Maaliif nagaan irra furuun gaarii ture. Sani jibbaannee as geenye amma olaantummaan seeraa kabajamuu qaba ka jedhu yaada qabna. Sanii alattis immoo ammas kana jennee jirra. Erga kana jennee kana malee biraan deemnu wannu jedhu hin jiru yoo boru ganama kadhumu ta'e yoo iftaan kadhumu ta'e waan rakkoo san furaa hunda hin goonaa jechuudha. Abtoleera garduma deemna. Uummati kun rakkatee ta'umree fujenne ta'an sakhee dheeressine furmaatimaan akka waliigalaatti isa mootummaa callaa qabatu hin ta'in isaaniin paartilee siyaasaa illee gaheen isaanirra eegamin jirti. Uummata bal'aa deeggartootiin qabdanii namoota san hordofu rakkoon tun akkamiin furachuu qabdi akka maaltu hojjetamuu qaba furmaati. Bareeda. Qaama rakkoo taanee rakkoo babal'isnee beelessinee daarsinee si nyaachisna jechuun yookiin immoo beelessanii furmaata si ilaalna jechuun silaa barbaachisaan turre akka sanattis keessumaa Oromoon bakka bu'a akka qaamni jedhu kun irraan eegamu ture jechuudha. Kun immoo xiqqoolumaa sadarkaaltiliitti bal'atte malee maaltu hojjetama beektaa Oromoon ni qabu firaasha afuu fi siree dhaabuu fi sangaatti qaluu yaada isaaniitti qicuu hin dida hidhaatti deemu. Marraa sakaan immoo beelessanii ilaalu. Nyaata sirraa kunna bishaan sirraa kunna jedhu ni beelessu yaada isaatti qicu. Keessaa kan fudhatan nufitu sadidee hidhaatti darba waan akkasiiti jechaadha. Nama Wallaggaa Gujii eessattu isa ta'u. Actually kun in particular waraanni ajjechaan itti hidhatu irraati malee inni bakka biraatti jireenyaan garaagarummaa qabaatee miti jechaadha. Kanaaf amma rakkoo kana as ga'uu qaba ture really yoo dhugaadhumaaf uummata kanaaf biyyaaf yaadne yoo ta'e as ga'uu qaba ture takkaayyuutti yaadne sadarkaa kana ga'uu qabu ture. Karaan humnaan furuu ni danda'u but mootummaa kanaaf ilaalchi inni dhalchu uummata biratti waan isaan irratti kaasu hedduudha. Isaanu karaa kana filachuu qabu ture. Akkam Oromoo fi Oromoon rakkoo isaa gidduu furuu dadhabeetu gara waraanaatti deema. Nu qofa miti alagaanuu isaan taajjaba. Kamtu qaama kamtu dideessa jedhuuf nu shakkuu nu tuffatu aangoo ji'a sadii caalaan turtu jedhanii odeeffamuu isa jedhu sana isa dhiisne qaamni sadanuu yookiin mootummaa fi qaamni jaarmoonni Oromoo wal bira taa'anii haasaan prioritiin keenya nagaadha jennee murteeffannee kaane waliin bobbaanii irratti hojjechuu qabna jennee lafaan kaane achumatti hafe. Kanaafuu furmaanni isaa ammayyuu yoo ta'e isa humnaatti gamuu miti. Mootummaadha isaan akka mootummaatti garaa bal'atanii danda'anii karaa nagaa akka furamu daandii isaa quudha malee ijoolleen kun akeeka biraa qabaattee yookiin immoo mootummaan kun dhaabame malee jiraattee warra bosonatti haftee miti. Dhiibbaa irra ga'een kan bosonatti hafteedha. Abbaqee yaada dhumaa furmaata. Yaadni dhumaa yaadni furmaata naannoo kanatti fakkaatutti mootummaan kun dhuguma qajeelina xiqqoosee noosensii xiqqoosee qabataanaan hiikuu numa danda'a. Rakkoo Sudaan keessa jiru hiikneerraa jedhanii dubbataniiru. Eertiraa wajjiniin rakkoo waggaa dheeraa gangalataa as ga'e irratti hiika kennuu danda'aniiru. Obboleessa isaa as jiru irratti taphittiin hiika kennuu dadhaba. Afaan tokko dubbanna bakka tokkotti dhalannee guddanne. Kaayyoo tokkoof deemna saba tokkodha. Fedha adda addaa hin qabnu akkamittiin kana hiikachuu dadhabne.
otoo qajeelummaan xiqqoon osoo jiraate fagoo deemnee eessatti deemnee dhannee kan araara buufnu akkamittiin obboleessa keenya wajjiniin araara buusuu dadhabne qajeelinatu dhibe. Kanaafi mootummaan kun ammas isa abalu jedhan kana dhiisanii isa diviziivii ta'e qoqqoodiinsa kana dhiisanii Oromoon tokkumadha. Kanaatiif hiikaan Oromoo wal faana yoo ta'e malee isa tokko irratti duulchisanii isa tokko maal godhanii isa tokko ofitti qabanii isa tokko achi qabanii aangoo irra turrasa jedhan dhiisanii yoo nagaan yoo jiraates yoo dhibes sagalee nuun kennu qaamni sun naannoon sun sagalee nuun kennu kanaaf nuun fayyadu isa jedhu tooftaa kanas dhiisanii rakkoon Oromoo wal faana hiikachuu qaba. Gara tokkotti filannoo geggeessanii gara tokkotti dhiisuun hin danda'amu. Gara tokko rakkoo keessa buusanii gara tokko nagaadhaan jiraachuun hin danda'amu. Kana waliin beekuun barbaachisaadha. Bakka hundumaatti innoosensiin nu barbaachisa amma. Hiikan nu teenye wajjin haasofnu warri achi jiranis immoo hin deemsisu. Qawween kun nun deemsisu. Eessaanuu nun ga'u. Tokkoon gandaa gandatti yookaan aanaatti godinatti bilisa baasaa dhufnee Oromoo bilisa baafna jedhan hin ta'u. Kunis hin ta'u, isiniifis hin ta'u, mootummaafis hin ta'u, Oromoofis hin ta'u, saba isin deemtaniif kanaafis hin ta'u dhiisaa jedhanii taa'anii walitti haasa'uun barbaachisaadha. Yoo kana hin goonu jedhan immoo uummata kana akkuma sila jedhame ni asii kanas qawwee baata sunis qawwee baata uummata dhiisaniitu ati abaluuf ergamte ati abaluuf midhaan kennite bishaan kennite isa jedhanii uummata kana ajjeesanirraa harka isaanii sassaabbachuu qabu. Yoo kana ta'uu baate uummatis waan gochuu danda'u hin godha dhumarratti jechuudha. Qaama lamaan irratti iyyuu jechuudha. Kanaafi qaamni lamaanuu nun deemsisu. Akka kanatti nun deemsisu jedhanii taa'anii ilaalanii gara tokkotti Oromaa waliin nu araaramaa turre warra kana caalan nu miidhanii nu araaramaa turre nummoo araaramuu ni dandeenya jedhanii gara tokkotti akka paartiittis reedii waan kan gargaaruuf nuti akka nama dhuunfaattis akka paartiittis gargaaruudhaaf bira dhaabbachuuf yeroo hundumaa abtaa yaaduma yaa fixanne gaariidha kun nullee akka yaadatti sadarkaa yaadatti waan kanarraa adda ta'e hin qabu. Oromiyaa keessatti nageenyi dhufuu qaba. Uummanni keenyas dararaa waggaa meeqaa keessa ture ammallee immoo yeroo silaa isaa darbuu qabutti ammas waan hadhaa'an kun itti fufuu irra hin qabu hin amanna jechuudha. Akka rakkootitti rakkoon maali akka jedhu sun beekuun gaariidha. Mootummaan garaa bal'achuu qaba akka jedhame dhugaa garaa baay'ee bal'annee irra gaafa garaa bal'annellee gidiraadha jedhamee sun akkasitti ilaaluun gaarii miti qajeelina dhibe toora kanatti qajeelinni eessa dhibe actually bakka irraa dhibe qaba bakka irraa dhibe namni waliin jedha kunis kaaniin jedha qajeelina dhibe qajeelinni warra gaara jiru san biraayee haa ta'u warra jedduu jiru irraa haa ta'u qajeelina dhibe qajeelinni hin barbaachisa. Uummata keenya rakkoo isaa furuuf bakka hundattuu rakkoo isaa furuuf qajeelinatti wal amananii har'aa fi mitii boruuf nu hin dabarra. Ijoollee keenyaaf biyya nagaa taate biyya qabbana qabdu biyya misooma qabdu kenninee darbuuf namuu qophii ta'utu irra jira. Karaa nagaa gaafa duraa waan irratti wal dhabnullee baay'ee akka hin qabne namuu beekuutu irra jira. Yoo ka wal dhabnullee karaa nagaa dubbii fixachuun aadaa nu ta'uu qaba. Namuu garasitti yaaduu qaba. Olaantummaa seeraa immoo namuu miidiyaas dabalatee olaantummaan seeraa jiraachuu baatte akkaataan itti jiraannu akkaataan itti waliin dubbannu kun hundumtuu rakkoo keessa waan bu'uuf kallattii kanaan yaadamuu irra jira. Rakkoon sun furamuu qaba jennee nuti isanillee tumsuuf reedii waa takka ulfaadhaa galatooma jaalatamtoota daawwattoota keessummaa Oromiyaa qophii Oromiyaa miidiyaa neetwork taadhaa qophii ardaa kutaalee addunyaa gargara ciiftanii nu daawwattan mariin paartilee siyaasaa Oromoo Baqqalee Garbaa Kaafaawurraa Abtaayee Dandaa paartii badhaadhinarraa Abtoleeraa Daba Abaawarraa warri kun sadee yaada furmaati taa'u hedduum irratti yaada gaarii nuu kennee waan hedduurraa wal mari'annee waan gaarii qopheessan paartileen mootummaa yeroo baay'ee dhimma kanarratti qaamoleen bulchaniin dhufanii Abtaayee Dandaa yaamichi nu gooneef waan dhufteef ulfaadhi galatoom fuulduratti ammoo akkuma kana marii bal'oo dhiyeessinaa achirrallee takka nu argamtan abdii qabna ulfaadhaa galatooma jiraadhaa.
Ayyee Galatooma. ulfaadha. Ayya. Nagaa. Ulfaadha.